لما akka hojii isamaa yaa ifaa dukkanaa yaa warqii nuuraa isin dhabuu feenu ija teenya duraa yoo isin hin jiraatiin jiruun nuuf dukkanaa wallaalan nu dhaala gamaa gamanaa. Shiyama bubbesun gaafa de wana gudu fasiti jennaan jedha dhiiga dhangalaasu millaatti fani annaman qabu firee koo musliimni hin jiru abbayin kun du'e shariikan qabu gubbaan guddinyaa kun abraa deeme fasitii godhee dhiiga dhangalaa isheen kuni dhaqi bulti kudha furguutummaa kalwaa kiristaanaan ta'u baanaan hin fayyadannaan haa ta'u dhee biraa baheen guyyaa tokko bichaa mana ooleen kitaaba jemmare gaafa kitaaba jemmare illee koomillee hin ajaa'i baay'ee humnaan ajaa'i darsaan maatiidha baay'eedha. Lakin amirratti mande milli kona jaa akkaman godhaannaan isheen bootana bijjisanii piristaan illee narra buusan rabbi duniyaa arra duniyaa rabbi milli kun maa qincaa jaa haala kanaan guyyaa tokkoon kitaaba qabaan goone ishee biraadhaa yoon gabaabina naasee sun mudannoo fayyummaa yeroo sana keessa na qabeedha deebisila rabbi milla kona fayyise. Sun egaa akkaataa mudannoon sun mudannoo maalirratti sin jalqabe kitaaba maalii osoo sin qaraataniiti mudannoon sun eegale. Gaafti mudannoo kun na eegale amma dubbii yoo ilaalle beektanii bakki awwala tokko jedhame jenne beegiidhaa galla awwalli ishee. Tu beegiidhaa galluuti. Beegii kana utuu galluu amma Kamaal Baqqalaan naannoo jira beektanii waan ittiin bidiruu ceenuudhaan bidiruun birshan shan. Maawwan gartee bidiruu ancaa eessarraa eessatti ce'uuf. Amma gaa walitti dhukkubni kun waati beegii irraati as galla yeroo sana gabara gartee sagaltamaa kee as galaa irraa baabboo kanatti. Beegii irraa baabboo. Akkitti dhukkubni kun waati aslii ishee. Birrii meeqamtu ceessu nan birrii shanii naannoo birrii shanii qabu naan mudaa kan beeka. Gubbaan sun mudaa kan beeku Kamaal Baqqalaa kun irra jiru ishee Kamaal Baqqalaa naan. Innaan dhaqee amma isaan birrii shan namni wayyaa ofirraa baatu hin daaka waan beeku waan dhaqee daabbuun bakka gamaaf gamana hunguun immoo bishaan kana ce'e yeroo gartee ce'u wanti wayina ciniin teetti gaafa sana dhiin ammaa kuni dhiin kun ammatti qoobeetti asarri wayin jirti asarri wayileen qaba gaafa sana eegalte. Kana booda miilli kiyyaa kun na'uu isaa annan hooqaa maal ta'a dawaa gaafa nagu dawaa maal joorri dawaa kun yeroo jimmaan jiru yookaan booda gartee ilaalla dhiirummaa kirraan rakkoo ga'a yookaan si sangoomsa yookaan si jaamsa kan jedhu shakkiisa. Dokteera maqaa akkasiin dokteera maarra dokteera yookaan isan goomtaa yookaan injaam tanaan jennaan amma asan jennaan ni jira amma mee dubbichee isa kamtirra maata sangoomsu moo jaamsu tammaata naani wantichi sangoomsu tammaata innoo rakkina qabu si maal miigaane yoo sangoomni isin jedheen yoo fi injaamsi malee rakkina qabu jedheni innaan inni lakki ishee qalbii ofiisin taphatanii dubbiin hawwallaa innaan fasdii ammaadha jechuudha fasdii ammaadha gashee nama fasdii nu godhanii Rabbi deebisee dubbii waaqa yoo gaabbadaa keessa oggollee sun kun hin tolu wanta na ajaa'ibu tokko wanta ni ajaa'ibu dubbiin beetti nama yoo illee du'aa eegoone malatti galee jira waan kan shaaqalamnaa ilmaan shaaqalamnaa darasaa shaaqalamaa yookaan shaaqalamnee isaallee miilli kun gartee na fayyuu didee waan garaa sin gotu gurbaa guddaa nyaakoo Yuusuf jennaani jiran caatiin qabu takka malee biyyaa gartee caatii fan kaadhu isaan caatii qabu osoo gartee kitaaba laalu waan garaa sin gotu dubbachuun kun illee badaanatti nuti illee haa dubbadhu amma namni gabeetti namni utaan kitaaba laaluun mugaa namni wayii natti lubee asana akka gootu ganama keetti miila keessa biyyi kana ganama keetti yeroo sadii suuraa gartee kilaasaa gisee sadii qulqulluu ahadi gisee sadii itti qarite afaan buleen itti fifnaan jedha wallaahi. Bir jedhee gaafa tokko jiru. Yuusuf hin jenne Yuusuf irra fayyadu sirma. Yuusuf nama fayyadu dhukkuba maal ana baasaan beeku dhufe akkas jedhee guyyaa sadii ganama afaan buleen qarite finaan jedhee. والله جبيا سدي جنما كاي من قريت انتو اتو مليون في جنما فرق وسلم شكرا الحمد لله كان ابي يوم باب سنه كن سنه كان بورو مبرسه قلت ترباتي شي كبرنت اچي كين قلت شي بكري برك شي اللي كان مسلمين لكن انما كتابنا بتن كوبوني اي بو برتي كفاره شنو كلن كو بين كون دي نمنا السلام عليكم نجري ترنكو ايشني اجا يروسنا ايشني جبو بيتي باي تمرين ما كان تدريب باي نما امتحان ما osoo nuti kitaaba maxaa ishee dhufanii nu geeffatu. Amman qaroo moo kitaaba tokkumaan qaraa kitaaban qaree gadi buusanii maxaa isaanaan rakkoo kitaaba gadi buusanii maxaa isa boluu gadi buunaan boluu gadi yaada gadi buunaan yaada achitti gaa qabii guddaan ta'e gashee alhamdulillah rabbil alamin isheen musliimiin qaayaan jenna ishee gaa yoo kitaaba ergifadhee qaree jennaan gaafa kitaaba ergifadhee qaroo kitaabni kun hin gala an kitaaba ergifaatti qaroo isaan naawwin naqaan jedhee ishee naawwin naqe
sagaltamii torba. torba biraa kee naawwii dhaqee gaafa naawwii dhaqu naawwii kana wanti amma ammaatti na ajaa'ibu warra waggaa lamaatti dhaqee qaroo jemma isaan wajjin وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى كنا أنا ما عيراني كنا قلت ننفذها ما لنجرا حفظ ننفذها أتين الصبح مالينا هو قرأت يكتنا جلي أمرجنا نم تقول أكمل ما جمال الله قولي قرآن ما ناقر وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى كنا إعراب قولي جناني لكن إذا فجسدي إعراب جنا تشارك إعرابهم برباد ربون جمبري وفتنا فينا وفتنا فينا بقولي سموه كذا كذا Bakkanaawi. naawwitti kure of wallaalee akkaataa na wallaalee achumaan darasaa sheekatti na deebisanii sheenni kan shaama sharaf namatti na kennanii bara 97 maga 8 keessa ram innaan gartanii kana booda na deebisanii as iluu baaburaatti deebi'een jechuudha amma gara dhukkubfadha dheeraatti deebi'een bultuudhaaf bichaa wallaanameen sheeka tokkotu jiru warra Sheekh Ibrahim jennaan sheekuma keenyaatiin shariikaa isaan immoo ilmi guddaa qaraa isaanii xiqqoo aqiidhaan jijjiiraniira bara sana gaafa naqu warrachi immoo gaafa ilmi kana naqu bultii hortaa egaa wayyaa'e gaafa naqu isaan immoo xiqqoo salaamtaan eegale salaamu alaikum jennaan maaliif muslimaa ati mattaawoqii abaattee deemta akka ati kaafira yeroo aqiidhaan babbarisan keessa wanti yeroo kawaar jiru ni guutan jedhu akkasii bishaan xiyyamadhee sanaatiin achi keedeen kaayee deemeen sana booda gaa ilmi muqtasara gaa shakkiin qabu kun gaafa isheen keessa maal jedhu wanti garaa sun gaafa isheen maal jedhu أكيد كرايسي أما برتكنا أكيد أما برتكنا ولا كان برسين وانت نركان بني حسن بعلمي سي لا ترى أما لا تكنا علمي ولا هم بلسيني نحوي دام سموهم كجرين درتيني أكيد شيء أدم شفه آخر كلام علماء بدرس وقود شيء أدم شفه نام بيكون سنان ساي شيء أدم شفه نحوي كراني نما نحوي كرد رتكنا عمله علمي ساني كرت كرد كفامتي ديمي لكيتي برسينا جا atau di sini orang benam fayya dekian desain as ufe nano gerti galali gede arale bono bedel tadi aci jerakan si Abdul Bari jennan aci tu nak kita bukan gawan ni galu nama jujud ada ni pagate ni kita usu bina berjenna syaitan yang benar syaitan baik ni jiti muslim gal muslim Bukhari jembari sanis kata sini jemaah kana kamar le jemaah di sini Isaan baay'ee nama jabaawweetti egaa waa tokko kana mul'ate kan mudannoo sana naasoo dhiiseen bakka kitaaba qadaa waan jaalaniif ishee baduu bira naqe ishee qabeenya ishee baduu bira nama jabaawweetti isaan bira naqe gaafa nama isaan biratti naqe Bukhaarii gadi namoosee Abii Daawudiin Tirmizii Nasaa'i waan majaaleen qaban isaan biratti akkeettan kana gadi buuseen bara kumaa egaan kitaaban qaroo kana guyyaatu kitaaba qadaa beeku Rabbinis dokumen aku yang mana hotel raka. Kata tahu sahaja berbadu. Kata tahu sahaja berbadu. Nanda manfaat itu. Esok kana wana jaya baru dubban nabi itu. Kata tahu berbadu. Guyya idi nangkara. Guyya uji nangkara. An guyya tu kono berbadu. Yo sheni deman. Sheka duka bukan bak kesana kana kita tahu. An yo rasan kerja lali. Namina calu yo deman. Moga kami kerja cari ni sih. An guyya tu ko. Yo begi juru kerja lali kasih guyya kasih beli. Guyya tu kasih beli sana kita berapa beli. Bola cipta keren. Kali buat sheni dem tiga ratus tanah jadi shena. Buat tanah nano, esok buat cukai bakatnya itu kos nisnya ilu bawuran esok buat cukai nano dembi janti. Aci nambe kacuk buat cukai bahkan dua radi bisa. Sekusi mana nan. Bima buat tanggal lungkapa. Boleh itu kau pente dit. Abah yang kenya maju. Ati ofik ke ilmi berteta ilmi rambi harus bersih je. Yo borak asanga ya tunggu sangkuran bahasa dem je. Ijol leng kau kufri kita kan melihat. Kufri kita ni ijol leng kita. Boleh itu kau pente ke sewanjur tu kucing dia tu kau. Makan si Bukhari janti, jadi bengal. Si gafan kalau malam murte se gaf biju kun, waliti mal tame bagrin nano gerti orang juru ko kesa nano bagir galu kana suna biju curus. Actu mana suka? Amma ko batu orang dia. Ko batu kan dia bar kumala magalle amma. Si atau Begitu bapsi. Dawat tu tak Kenya senan sani barnota jalkabani kasani mudanno isam mudate tuttuka turani. Amma akkamitti barsiisuu eegaltanii akkamitti qubattanii sana yoo ibsan. Naam, maashaallah. Akkasitti gaafa agartee bara 2000 kana biyya kana dhumne jechuudha. 2000 ji'a agartanii jeesuun agartee ji'ati isaasiitii 2000 keessa dhufe jechuudha. Gaafa musee qubadhu waan ajaa'ibu gaafa sana. Ani jiru beektanii beekte akkuma kanaa darsaan Sheekh Zaakir Muzammil ammas jiru. Darsa baay'ee
beekkatee darasaa nama torba darasaa namni 8 na duukaa jira. Kashiin namni duukaa erga jechuudha. Wallaggaa musliimii jedhanii ameertan yerooni nan jennu amma darasaa eessatti wallaggaa nan maal wallaggaa peentee malee waa jira. Maatii ijoollee akka jira. Wallaggaa peentee laa. Peentee wallaggaa garte biyya peenteeti wallaggaa biyya maaliiti. Dhattu maal eessa qottaa jirtanii garte. Darasaa namni torba na duukaa dhufan qaariyaa nama lama wajjin. Nama lama ta'aniif ta'e nama torba lama meeqa. Nama 9 anaan nama 10. Dhufnee gaafa jennu jechuudha qabanii hidhan bara gartee mallas keessa jiran sun beektanii nama namoota waan nama 5 qabu halkaniin kaasanii sa'aatii 5 kaasanii nu hidhan. Ayi eessatti as waajjira poolisii ana baabootti reefan gala. Maaliif qaama galeen beeknu jedhanii maqaa waan onii midhaan jedhame yeroo sana isinii gale. Isin barattanii barsiisuu dhuftan. Barsiisuun dhufe. Hirribaa nu kaasanii maqanii nu hidhanii hidhamnee halkan 5 hidhaa bullee darasaa kana bira yaasan halkan 5 hidhaa bullee kaanee kana booda gartee daamutuma ijaartetti silumaa gaasaan firoota waan ta'eef achi dhaqee jechuudha. Achi dhaqeen nama baaboo ganda daamutuma ijaartee daamutuma ijaartee naannoo saarkoo jedhamti achitti qubadhee egaa ilmi kana eegalsiin jechuudha. Kana booda gaafa darasaa namni darasaan guramu jemmare jimmaan ilobbaa booraa beekiin qaaqeen maaliyyuu dhufuu jemmaranii namni kana beeku gaafa sana darasaa namni 30 jechuudha. Darasaa nama 30 ta'anii immoo beddelleedhaa qabanii amma garteen hojjetti kiraayii fudhatanii dhufan jechuudha. Gaafa sana gattishee isaa gamu zambar kun warraa gaafas kiraayiidhaan dhufe warra makiinaa kontiraataa dhufe keessaa jiru darasaan dhiibbaa hidha. Magaalatti keessan baatee 200 galee maal ta'e utuma jedhu haqee 500 galee jiru darasaan. Gaafa 500 galee biyyiin guute gaafa guutee jedhullee qaariyaa fudhata kiristaana qaariyaa fudhata. Inni kan sallam inni qaariyaa fudhata. Kiristaanni waggaa 3 kan fudhata jira darasaa. Ala duuniyaa irra jiru. Achitti amma gaa jenneetuma karaa sinuu bara 2001 egaa darasaan biraan deemu ambonos garas gaanan qaraayisa waan sin hubattanii waan an tura achitti sheenni kiyyaan asiyaan ayyadan sana darasaa filananii darasa boonaa kana qaatuma ilmiitti ga'uu hin dandeessan boonaa kana qaatuma ilmiitti hin geessan qabaa qaba waamee qaba warri keessan gartanii mana yeroo isin kaasanii qaraa isin jee waan ta'eef kitaaba gadaan goonuu qubadde gaama isin galbii na qubsiifte ammoo danda'anii jennee maa qubannee teenyee fuudha keessa galama. Barkuma lamaa tokko biyyumti kun asila haadhan kogeettii gahaatii musliimaa. Osoo sanatti jeeni ganda daamutuma ijaarte sana akkasin naxaliif kan sin godhe eenyu. Ganda daamutuma ijaarte kan awwala gartee shoora guddaa fudhattee qabsoo guddaa kan qabsaa ishee Mahammad Muusaa. Ala duuniyaa irra ishee Mahammad Muusaa kun baay'ee qabsaa'e. Akkasin bakka sana qubattan. Qubattan Sheekh Abdul Qaadir Isaa jaarsa nama guddaa duuniyaa irra jiru baay'ee qabsaa'anii. Akka Sheekh Abdurrahmaan eebbisaa jennaan jiru Sheekh Mahammad Dhiirri jennaan jiru imaamoliin biyyaan qabsaa'anii biyya sana kan jiru. Gaafa nagalcheen wanta si ajaa'ibu sana ajaa'ibu tokko keessaa gaa namni ta'e tokko tolu sheeka ta'a kuni gaafatu kitaabni eegaltiin hoo fiildi kan qabu Sheekh Musaatiin. Bifa keessatti jooraa waan ta'an. Amma kuni amma ilmi beekaalee namni nama ta'e natti erganiiti kitaaba kanneen godhanii kitaaba guddaa natti fidanii gaafa beektanii. Gaafa fidanii kitaaba kan kitaabicha jaamana gare. Kitaabni kun sharii aqiida ta'uu jalbeettaa jibaan. Qallaa kan kee alhamdulillah rabbil alamin rabbiin hin gargaare. Rabbiin egaa nan gabaabsan hin qaraase jechuu kana booda. Siyoosii qorantan san dabartanii. Darbee kana booda kun sheekidha irratti walii galmachuu nan qaraase. Gaafa gartee akkasitti qaraasee dhugaa fuula keessa galanitti biyyi gaafa taasiftee waggaa tokkoon qaariyaa manumaa ta'e qaraase. Waggaa tokkoon qaariyaa ta'e qaraase. Waan sana ajaa'ibu sana keetti ilmi koo eeggachuu keessa bayyaa waan garaa sun kutu waan sana ajaa'ibu waan inni sun yooku. Amma qaariyaa mana namaa taa'u sana biyyi sin qubsiifnaa sin teessifna jettee dhuftee sin fudhatte qaariyaa mana namaa taa'u sana wanni sababa sinitti ta'eef maali? Sababa wanti na ta'eef egaa bitti keenya beektanii waa'ee mulamaa qubsiifannaa kanan beekanka. Silaa gartee ulamaa otoo hin qubatiin manni ijaaramee akkaataan qophaa'ee lafti qophaa'etu manni ijaaramee fuusi mamee masaa keetti galamee hin beektu biyyi. Amma kana wajji jabaatee kana waan ta'eef akkas akka lafa sangaa 5 4 immoo naaf bitaniiru. Ulamaa